Dubartiin agarraan heerumee jiraatan obsaan durummaa qaba. Komantii jalatti bilbila. Ashama akkam jirtu daawwattoota yaasuu bira arra sagantaa youtubaroota keenya wajjiniin youtubaroota baay'ee jaallatamoo kabajamoo uummata biroo biratti gahee guddaa taphatan isaanii wajjiniin Gafiif Debii qabannee dhiyaanneerra. Nu waliin turuun jaalala keessanaa ta'u. Video kanatu daawwatii dura likes, share, subscribe, comment gochuun hin dagatinaa isiniin jenna. Carraa kaastu eenyurraa kan eegaluun ganaadha. Inni hin eegalamne dura garuu eenyu akka ta'an isaanumti dura fa'aa beeksisan. Asii eegalla. Okay, ani Said jedhama. Abbaa Adaamaatu beekan isu yaabate. Tole, ani obsa Ahmadiin jedhama. Abbaa YouTube channel obsa tecknooti. Tole, ani beekan jedhama. Abbaa manaa ayyaantuuti. Abbaa bekidhaati. Tole, ani Yaasin Mahammadiin jedhama. Abbuma channel agartee isaan beessa jiranitti yaasuu biraati. Ulfaadha baga nagaan dhuftani. Ayye. Duraatti ulfaayi. Eegisiru. Gara keenyatti ulfaadha jechuun ulfaadha hetta ati son ulfaayi rakkeetu ulfaayi. Ani gaa karoor ulfaa'u yaa karoorsaa man jira. Magaruun jiru. Ulfooftee dhaltee arguu qabna. Nuu miti ka ulfaa'u. Ayye gaanillee kabaja koo agarsiisuun barbaade garuu asuma waanaan jedhaniiru galatooma innirra gara gaaffii keenyatti dabarra. Okay. Carraa kaastu ani kanan qaba. Eenyurraa eegalu? Said irraa eegali. Anarraa eegal taari? Siin ta'u. Ani osoo kanarraa eegali na wayyaa. Isarraa eegalu. Bismillah. An kanarraa eegala. Isin achirraa eegala. Ani carraan kennee fi inni ka biraa filate. An kan eegala isin san eegala. An kanarraan eegala bakka. It's Gaaffii nu maranii jiru. Yaa Rabbi waan salphaadha na baasi. Atumti na dubbisi kana afaan. Gaaffii kana qopheessee kan ibsu dhiyeesse ana haadha manaa Bekidhaati. Dagatina. Ati youtubera sobaan wanta post gootee wanti sirra ga'ee jira. Sobni garuun barbaachisu dhugaa masaa daawwattoota keenyatti. Sobaan chaanekii gubbaatti post godhee hin beeku. Soba home jedhee irratti yaadee post godhee hin beeku. Garuu dogoggoraan post godhee hin beeka. Dogoggoraani yeroo koronaan Itoophiyaa seenee koronaan Itoophiyaan seenne koronaan biyya Arabaa seenee mucayyoon tokko biyya Beeruutirraati. Teenshiidhumaan koronaan naqabee biyyattiin natti himte maal akka ishee godhu hundumaa natti himte isa booda namoonni immoo akka isaan irraa of eeggataniif ergaa sana daayirektii namootaaf dabarsee jechuudha. Garuu bakka sanatti mucayyoon kan ishiin dhukkufatte koronaan ture dhukkuba kan biraa ture saniif dogoggoraan hin poost godhee baay'een gaabbii hojii sanatti. Okay. Dhageessaniitu dogoggoraa wanti poost ta'u hin jiraata. Informationii gahaa argachuu dhiisuu irraan kan ka'e mee gara gaaffiitti nutti dabarraa. Bitaa mirgeette? Yaa. Waliin dheesoo jira korsuu. Daabboo nyaatti fixxees. Daabboo nyaatti eebar. Oh my God! Gaaffii ajaa'ibaatu sabra ga'e. Ani jaalladheera. Qaama shamarranirraa iddoo kam jaallatta? Hunduma isaa jettee gudii akka hin jenne. Qaama shamarranirraa iddoo kam jaallatta? Yes. Iddoo an jaalladhu. Kana guddise harma kanaanis hodhaa guddadhe. Yeroo daa'imummaa harma jaalladha. Hodhaa waan guddadheef harmi nuuf waan guddaa yeroo daa'imummaa san beekta. Aanan qabaa isa honee guddannee isa as nu keessa Rabbi umrii isaa dheeressu. Maal jaalattu nan jetti waa hundi jaan gubbarraa hanga jalaatti ni jaaladha. Koyeka anu waan jaaladhu bara addaan filadhu laaleera tokkicha moo hundi filachuu danda'a? Matarraa hanga miilatti ni jaaladha beekta? Tokkuma isaa. Tu filadhu jedhamte. Yookaan gama dubatii yookaan gama dubatii. Lakki. Ati singarti inni humtaa hin Na saalfachiistan.
dhugaa dubbachuuf yoo ijaan laalullee is rifeensa dubartii dheeraa isaa hin jaalladhu. Luuccaa kan ta'e kan yoo uffatu sitti hin qorrine. Arma jaalladha itti na rifachiistee turte beektaa? Ayyee sinis dhiise silaa kan jaalladhu kan birallee nuti jira tokkichuma kana isin dhiise. Affachannaa afugaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii isin daawwachaa jirtan qophii yuutubara Iyyaasuu Birraa itti fufa gaaffiin keenya. Obsaa bitaa mirga. No. akkasii? Hunda miti. Tokkuma kaasti. akkana deemaa jiramoo akkana? As. Isa qaqqaba yaaddanya. Isin kennite. Maal gaaffii nagana baay'atu? Itti kenniste. Ayyaantuudha kan birra. Oh my god, gaaffii bareedaatu isa qaqqabe. Abbaa yuutubaraa ta'eyyuu ofiifuu hin illu. Ati erga lafa kanarra dhuftee jechuudha. Lafa kanarratti erga dhalattee nama meeqa ajjeesteeta? Yookaan immoo yoo hin ajjeesne ta'e immoo ajjeesuudhaaf karoora akkamiitti kaatee jirta? Jaalalaani? Ajjeesimu? Nama tokko ajjeesuu hin beeku. Ajjeesuufillee karoora kaadhan jiru. Maaliif hin ajjeesa? Aangoon qabachuudhaaf fiigaa jiru hin jiru. Just daabbuun barbaadan fiigoo jira malee. Kanaacha immoo. Nam daabbuu bisanii jechuudha ajjeesaa. Daabboon xiqqoo addeessi. Karoora hin qabu. Abshir. Umaas baatana. Yaa rabbi si eegalatu. Alhamdulillah. Amma booda siin qaba. Carraan nagayaan? Eeyyee. Gaaffii jahaffaatu rakkabe osoo hin sobiin shamarree meeqa wajjiin ciifte. laayifii ta'e dabarsite jechuudha ciiste. Live? Yaa. Ciifte. Sasii. Amma lakkoofsuutti yoo sitti tureef? Gaaffiin gaaffii hedduu. Osoo sobne garuu. Osoo sobne. Waan dhugaa jirtan. Argaa keessa. Si beekalameera. Yamanitti. Tolee. Dubaayitti. Gaariidha. Sooditti. Tolee gaariidha. Gaaffiin isin na gaafatte gaaffii badaa fakkaata garuu akka fayyaatti naaf gaaffii gaariidha jeetii yaada. Dhugaa dubbachuu fi akka isin jechaa jirtutti osoo hin sobiin erga dhalattee hangana geessee shamara meeqa waliin ciistee jirta gaaffii jiru. Okay. Ani musliima amantaan kiyyallee waan kana godhuu naaf hin ayyamu shamara tokko waliin ciisee hin beeku. Kana deebi'a. Durbummaa qabu jechuun jira. Dhugaa dubbatee. Dhugaa osoo dubbatee bareeda ture. Gaaffitti aanutti caa. Ayyee tolee. San si rabbi kee beekaa garuu obsaan durbummaa qaba. Eeroo fedha. Eeroo fedha. Eeroo. Dubartiin agarraa eeruu yoo jiraatan obsaan durbummaa qaba. Komantii jalatti bilbila. Bilbila isaanii jira. Simir kenna. Bara kana lafti durbummaa qabu hin jiru. Dhiira durbummaa qabu dhiisiyaati. Saniif haa ta'uuf jennee bira kurneerra. Tole egaa gaaffii itti aanutti dabarra. Si bira deebi'e. Deebi. Ansaanii kana dhiistee osoo sanuu na jala qaba ooltu. Fuuldurri kee maali? Mul'anni kee. Isin. Fuuldura kee kaameeraa. Kaameeraa jira, kaameeraa laayitii jira, maayikoota jira, daabboolleen ni jira. Fuuldura kee ittemi? Warroonni fuuldura jira kee. Gaaffitti si taate. Duruu isaanii san dhiistee kana osoo jala qabdee beektaa? Mee maali karoorri kee? Karoora? Fuuldura hin nambara. Maal kaayyeffadhe? Anima. Karoorri kee of duraa fi Dabboo nyaachuu kan jedhe. amma irbaata nyaadhame borusi bicira nyaachuu. Karoorri kee salphamatti mana bareedaa isaa ijaarrachuu fi ilmoolee horuu fedhama booda
takkitti dhaluu miti beekte horuu fedha. Osoo danda'ee dhalchuu singalle horu dhalchuu dhaale. Danda'amee silaa jaartii 4 5 6 7 fuudhee hundarraayyuu baatii dhalchine ture. Ijoollee hedduu fedha. Haadha geetti warreen fedhisillee. Duraan didaa amma ni fedha. Karoorri waa hedduu beektaa kana qofaa miti. Karoorri guddaadha. Ammaa fi tanumatti hageettuu taan immoo yeroo goonu. Maashinii wayii siif binnu qaba. Waa ittiin immoo daa'ima barsiiftu. Isatu lukkuu horsiisuu daa'ima. Lukkuu seerri lukkuu horsiisuu daa'ima. እሺ gara gaaffii itti aanutti dabarra. Yaa Rabbi akka obsa sannan godhin. Durbumaa sani. Maal bakka namni ga'a. Naa dubbisi. As keessa jira. Maal jabeeta? Namni mataa muluu maal jaalataa? Eeshi. Namni mataa malaaxaadha. Maal jaalataa jaa? Shamarran dubrummaa qabdu jaa? Shamarran dubrummaa qabdu. Maallaqa. Maalaan jiraachuu. Deebiin hundaa jaa? Salphaadha kun. Namni mataa muluu maal akka jaallatu beektu shamarran dubrummaa qabdu jaallata. Maaliif daa'imman baay'ee horsiisuu waan barbaadu. Saayid mataan isaa muluudha agartanii jirte. Shamarran jenne kan daa'imman jedhe. Namni mataa muluu dubartii dubrummaa qabdu jaallatti jedhanii bakka hundaa kana dhagaye dhugaadha. Nama hedduu jaallatamee anis jaallachuun dhabu jechuu akka. Ayyeesh galatoome. Anis hin sobne jechuudha. እሺ gaaffiin itti aanu kan keenyatti fakkaata. Yaasuu. Maal kan abjuu keessatti shamarree meeqa dhungattee? Awaan sheekha beektaa muxuu waraaba. Deddeebi. Ani sheekha muxuu waraa waan akkanaan dalagu. Abjuun dalagu. Abjuudhaan ilakka. Abjuudhaan. Manaabaan. Maaliif beektaa abjuu rabbi si fida. Waatu fi fida. Sobee jira. Garuun sobu. Abjuun hin ta'e sobdee jirti. Abjuun hin maaliif ni beektaa? Dhugaa dubbatu jira. Dhugaa dubbatu yaadu. Waliin saaxilu. Waliin saaxilu sila waliin abjoottee jirtu moo isin? Waliin saaxilu. Waan natti himee jira abjuun intala takka maal ariyaa bulee. Awwaarisiga Frank irra dalaganii. Frank irratti dalaganii. Guyyaa tokko akka tasaatti gartee qaadama obsata gartee harkeetti jaaladhe jala galgala dhungadhe. Yaasu. Dubbadhan malee dhugaan dubbadhe. Ameerikaan dhufe rangetti ni bareeddi dhiisi firraa. Akkasitti baay'ee bareeddi beektaa galgala galee abjuun jala dhungadhe. Bareedu si jecha. Yaasu dhugaa dubbadhu namaa waliin hin buusini namaa tos keessa jira. Bakka akkasii gaa. Obsaan haadha manaa Ameerikaa irraa dhuftee qabaa jechaa jirtaa bar. Maal qaadama isaati? Abjuudhi sunis. Abjuudha. Abjuudha. Seenaa dhugaa keessa dubbadhu. Obsaan rifattee dabkaa jira obsa. Obsaan rifattee jirti beekte. Namni gaa abjuu keessa waan hedduu argamere. Maallaqa argachuudha jira. Waan baay'ee jira gaa. Lakkoon eeffin beektaa. Dhugattuu abjuu maallaqa saniin jibbani. Wanni jiranuu jirti hoo? Wanni jiranuma jirti. Himi haa akka himtuu himne. Dhungadhiin jira dheebar. Dhungadhii jira. Achi booda nabbaree. Kaatee yeroo biraa dhufte maal sitti dhagahame? Hoggaan ol ka'u homaan garree hoo? Gadiin ba'e. Hoggaan ol ka'u. Kiraasuma hammatu. Nutti uumanii ture homaan garree. Ashama akkam jirtu hordoftoota daawwattoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha waan daawwattaniif galatooma Yaasuu Birraa. Taphni nu har'a taphanne kun isinis nu wajjin bohaaraa turtan kun yoo isinitti tole laayik gochuun dagatinaa chaanaal isaa sabskiraayib godhaa. Viidiyoo bareedaa isiniif finna nu eeggadhaa. Sheer godhaa fi koomentii jalatti yaada qabdan nuuf barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma nagaa nu tura.